Kopi caya OBN irrattim hoogganaa waajjira milishaa Oromiyaa obbo Abarraa Bunnootu dhiyaate. Kan nama hidhuu danda'u poolisiidha. Milishaan nama hidhu. Poolis dhaabaan qabu milishaan. Eessaan dhufu? Waajjirri milishaa Oromiyaa labsii lakkoofsa 242 muraa 2014 kan hundaa'e yoo ta'u, mul'anni waajjira milishaa nageenya naannichaa mirkaneessuudhaaf hundaa'es jedhan. Gaachanni sirnaas labsii lakkoofsa 245 muraa 2014 kanuma jalatti hundeeffamuu dubbatama. Uffata milishaa, maatii milishaa fi humna milishaa kan deeggaru uummata isaa ta'uu dubbatanii milishaan sadarkaa sadiin ijaarame jedhan. Tokko sadarkaa gandaa, lama sadarkaa aanaa, sadi sadarkaa godinaatti ijaaramee kan jiru yoo ta'u, milishaan godinaa opereeshinii gurguddaadhaaf warra hirmaatudha jedhan. Ulaagaan milishaadhaa tokkoffaa umriin isaadhaa 18 haga 40 gadi kan ta'e ta'uu qabam. Lammaffaa heeraa fi seera kan kabaju ta'uu qabam. Sadaffaa uummata biratti fudhatamummaa kan qabu ta'uu qabaas jedhan. Suusii adda addaarraallee walaba ta'uu qaba jedhan. Kashlabbee kan hin taane, naamusa kan hin qabne ta'uun irra hin jiraatu jedhan. Milishaan Oromiyaadhaa naannoon parsantaa 22 kutaa 12 warra fixee fi diploomaa warra qabudha jedhan. Parsantaan 30 garuu warra kutaa 8 xumureedha jedhan. Parsantaan 40 ammoo kutaa 4 ol kan ta'edha jedhan. Parsantaan 10 ammoo rakkoo dubbisuu fi barreessuullee ni qabu jechuudhaan dubbatanii jiran. Kana jechuun namooti milishaa keessa ta'anii yakkaaf hojimaata badaa raawwachaa jiranis akka jiran dubbatee jiram. Keessoo milishaa keenyaa qulqulleessaa jirraas jechuun dubbatanii jiran. Bara kana qofa keessa naamusaan wal qabatee milishaa 30 ol calaluu kan dubbatan milishaa 1835 seeraaf dhiyeessinee jirraas jedhanii jiru. Namoota 925 adabbiin itti murteeffamee jira jedhan. Gara ODT'tti wal qabatee qarshii 800 fi 59 fi 419 qaama kaffalamuu qabu osoo hin kaffalamin argame jechuun kan gaafatamaniif deebisaan isaan kannan wanti kun kan uumame yeroo mana kiraa keessa turre bara 2014 haga 2016 jechuudhaan jidduu kanatti uumame amma furmaannetti kennamee jiraas jechuun dubbatanii jiran. Dhimma baasii nagahee malee namarraa funaanuudhaan nagahee maletti baasiiwwan garagaraa maallaqa garagaraa funaanuu fi akkasumas konkolaataa dhaabsisanii akka tiraafikiitti birrii shufeera gaafachuu irratti milishaan gaheen isaadhaa galii sabasabu otoo hin taane nama galii sabasabu san nageenya isaa eeguudha jedhanii jiru. Kanaanis tarkaanfii irra fudhachaa jirra jechuunis dubbatanii jiran. Milishaan nama hidhuu hin danda'u, qarshii funaanuullee hin danda'u. Milishaan namoota qarshii funaanu san nageenya isaanii eegsisuu danda'a jedhan. Akkasumas konkolaachisaa dhaabee maallaqa fuudhuu hin danda'u jedhan. Milishaan kophaa isaa nama sakatta'uus hin danda'u jedhan. Bakka poolisiin hin jirretti milishaan namallee sakatta'uu hin danda'u jechuudhaan obbo Abarraa Bunnoo Caayaa irratti dubbatanii jiru. Mee isinoo yaadni keessan maal isiniin jennam?